Harri sanbata waaree boodaa gayya 8,2026 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamu. Har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoon isin dhageessisa. Ani wabii biyyaati. Waboon aanaa daaboo aannaatti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun meeshaa waraanaa hiikkachuu ifoomse. Korommiiwwan abdii sabaa waraana bilisummaa Oromoo har'aa gayya 8,2026 godina Buunoo Beddellee aanaa daaboo aannaa ganda coree jedhamutti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessuu ifoomseera. Jajjabeen waboo tarkaanfii fudhate kanaanis qawwee akaamaa 7 yeroo roobireenii fi meeshaalee waraanaa adda addaa hiikkachuu ibseera. Tarkaanfii waboon ergamtuu faayistii bilisiginnaa irratti fudhatu cimee itti fufa. Aanaa giddaa ayyaanaatti tiksoonni barcuma aangoo Abiyyi Ahmed daldaltootatti gatii gibira humnaa ol dabalanii iraarsaa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'e Jaalwabii biyyaa. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa giddaa ayyaanaatti tiksoonni barcuma aangoo Abiyyi Ahmed daldaltootatti gatii gibiraa humnaa olii dabalanii iraarsaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Torban darbirraa eegaluun magaalaa ayyaanaa keessaa hattoota bilisiginnaan leenjisee hawaasa irratti bobbaasee daldaltoota hundatti gatii gibiraa qabeenya daldala isaaniin waliin madaallee itti fe'uun saamicha hamaa irratti bobbaanee jiraachuu ONM daldaltoota magaalichaa irraa odeeffateera. Jaleewwan faayidaa hawaasaa giddu galeessa godhachuu hin beekne dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuu fi ajaja qaama isaanii olii irraa itti kennamee galmaan ga'uuf wittisan namni kamuu bara haaraa 2019 asitti gatii gibiraa isatti muramee dafee kaffalee ofirraa fixuu qaba jechuun manneen daldalaa hundarra deemanii doorsaa jiraachuun dabaluun ifoomeera. Daldalaan magaalichaa tokko gatii gibiraa hanga kanaa gaafatamna jennee yaadnee hin beeknu. Daldalaan magaalaa ayyaanaa dukkaana isaa guutummaatti yoo gurgureyyuu gatii jaleewwan bilisiginnaa gaafatan ofirraa baasuu hin danda'u. Daldaltoonni hedduun doorsa lukeelee bilisiginnaa dadhabuun mana cufatanii bakka biraatti godaanaa jiru. Kun saamicha ammayyaa'edha jechuun yaada isaa ONM kenneera. Oromiyaa guutummaa keessatti mootummaan abbaa irree bilisiginnaa raafama rooga maraan isa mudateen rakkoo dinagdee hamaa keessa galuun abbootii qabeenyaa daldaltootaa fi qonnaan bultootatti gatii gibiraa humnaa olii fe'uun akkasumas maqaa gosa kaffaltii adda addaan beelaa fi qaala'insa jireenyaa fidaa jiraachuun ni beekama. Godina Kibbaleta Chagaraanaa Wancii keessatti ergamtoonni faashistii bilisiginnaa maqaa qarataan saamicha jiraattota irratti raawwatan ammeessanii jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa gabaasan. Keessattuu gandoota akka Obasakaa fi Waraabumaatii jedhaman keessatti lukkeeleen sirnichaa qabeenyaa fi oomisha qonnaan bultootaa irratti gatii humnaa ol ta'e murteessuun seeraan ala qarshii uummata irraa funaanaa akka jiran jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Gandoota kanneen keessatti ergamtoonni faashistii bilisiginnaa maqaa qarata jilbeeffachuun gabaa keessaan tokko tokko irratti qarshii 20, loon tokko irratti qarshii 500, hoolaa fi re'ee irratti qarshii 250, midhaan kiloogiraama 50 irratti qarshii 1,000 saamaa kan jiran ta'uu jiraattonni gandoota kanneen eeraniiru. Qarshii 30,000 hanga 50,000 fidaa jechuun saamaa kan jiranii fi qarshii gaafatame kaffaluu kan danda'u deebi'ee galuu akka qabu akkasumas harka qalleessaa baasii kana xumuruu hin dandeenye immoo irree waraanaatti namoota nagaa ukkaamsanii mooraaleen isaa nyaachaa jirtu kanaaf dirqiin waseenaa hin qabne kaffalchiisaa akka jiran himaniiru. Baay'ee dhaloota egeree Oromoo balleessaa turee fi balleessuu irratti argamu kun ammas bifa haaraa ta'een saamicha raawwachaa abbootii daa'imman hojjetanii of jiraachisuu hin dandeenye daandii gubbaatti gatuun mooraa leenjii milishaatti fedhii isaanii malee dirqamaan guuraa jiraachuun isaanii kan beekamudha. Inni ilmaan Oromoo keessaarraa guuranii gara lola isa hin ilaalanneetti duulchisuu irratti argamu. Haaluma kanaan godina Bahaa Shaggar magaalota adda addaa kanneen akka Mataaraa fi Olancitti toora daandii Joojii irratti argaman Botee Adgaalaa Maqii Modoo Jooftoo fi jiraattonni bakkichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan akka jiraattonni jiranitti namoota hojii qonnaa irratti bobba'uun jiraatan akka malee loowwan isaanii saamuu ibsuun arseerummaan ergamtoota murna nama nyaataa bilisiginnaan guyyuu raawwatamutti jiru karaan ammaachuu addeessaniiru. Namoota loowwan isaanii wambaroota murna faayistii piippiin jalaa saamame keessaa muraasni maqaan isaanii nu qaqqabe Caaltuu Dabalaa jalaa loowwan 3, Kufaa Daaksaa jalaa qotiyyoo tokko, Tasfaayee Gaddafaa jalaa qotiyyoo tokko, Waga'ee Taaddasaa jalaa qotiyyoo tokko